Akkam nagaa jirtu kanneen chaanelii kana kanaan dura subscribe gochuun waa'ee fayyaa daa'immanii waan hedduu irraa baradhaan jedha. Barnoota gabaabduu nammas ni qabadhee jiru. Gaaffii maatii irratti kan hundaa'e daa'imman guyyaatti sa'a meeqa rafuu qabu kan jedhudha. Maalii fi maatiin tokko daa'imni sa'a dheeraa rafeelleen ka'uu kan jedhu waan gaafataniif sa'a meeqa rafuu qabu kan jedhu akka armaan gaditti ilaallaan galumaatti na hordofaa. Ji'a jalqabaatti daa'imman giddu galeessaan guyyaatti hanga sa'a 18 rafu ji'a jalqabaa jechuudha. Keessumattuu daa'imman yeroo harma hodhanii quufan walitti aansuudhaan sa'a hedduu rafu jechuudha. Daa'imman hedduun rafanii yeroo beela'an hin ka'u of baruu sagalee dhageessisuu kan hin bo'u jechuudha. Kanaaf yeroo sana harma kennuufii qabu haadholiin. Haa ta'u malee ji'a jalqabaa daa'imman tokko beela'aniillee hirribaan ka'ani. Osuma beela'anii rafu kanaafidha yeroo hedduu haadholiin mana yaalaatti akkamitti gorfamu daa'ima kee garaagarummaa sa'a 2-3dhaan harma hoosuu qabda jedhamu. Daa'imni rafes dhiises garaagarummaa sa'a 2-3dhaan harma hoosuu qaba jechuudha. Ta'iitii daa'imman tokko beela'anii hirribaa kan waan dhiisaniif kanaaf sa'aatiin isaanii geenyaan maal gochuu qabu haadholiin harma afaan kaa'anii gurra yookaan naannoo miila isaanii tuttuquudhaan akka isaan dammaqan taasisuudhaan harma hoosuu qabu jechuudha. Ji'a jalqabaa booda garuu daa'imman yeroo beela'an ni dammaqu. Sa'aatii isaanis isaan rafanis xiqqaataa deema. Yeroo beela'anis ni dammaqu, sa'aatii isaan rafanis irrataa deema jechuudha guyyaa guyyaadhaan. Akka waliigalaatti yoo ilaalle daa'imman guyyaatti hagam rafu kan jedhu bakka lamatti qoonnee ilaallu. Guyyaatti yeroo jennu sa'a 24 keessattidha. Kanaafuu guyyaa hagam rafu, halkan hagam rafu, akka waliigalaatti sa'a 24 keessatti hagam rafu jennee yoo ilaalle ji'a jalqabaa guyyaa sa'aatii 8 walakkaa rafu. Halkan immoo sa'aatii 8 walakkaa rafu ammas. Kanaaf akka waliigalaatti giddu galeessaan naannoo sa'aatii 17 rafu. Kun average giddu galeessaan jechuudha. Ji'a lammaffaatti immoo guyyaa sa'aatii 8 qofa, halkan sa'aatii 9 rafu. Waliigalatti sa'aatii 17 rafu. Kun garaagarummaan samaadha kan ji'a jalqabaa wajjin. Ji'a jalqabaa guyyaa sa'aatii 8 walakkaa rafu, asitti immoo ji'a lammaffaatti immoo guyyaa sa'aatii 8 rafu jechuudha. Sa'aatii san guyyaa rafan xiqqoo gabaabbataa deema. Naannoo ji'a 3 guyyaa sa'aatii 6 rafu, halkan immoo sa'aatii 10 rafu. Kanaaf kan guyyaa gabaabbataa jira jechuudha ammayyuu sa'aatii isaan guyyaa rafan. Akka waliigalaatti naannoo ji'a 3 sa'aatii 16 rafu jechuudha. Naannoo ji'a 6 ammoo guyyaa sa'aatii isaan rafan kun xiqqaataa dhufuun guyyaa naannoo sa'aatii 5 rafu, halkan immoo naannoo sa'aatii 10 rafu. Waliigalatti naannoo sa'a 15 rafu jechuudha naannoo umurii ji'a 6. Haaluma kanaan naannoo ji'a 9 guyyaa sa'a 3 walakkaa qofa rafu. Kan guyyaa xiqqaataa deema jechuudha. Naannoo ji'a 9 kana halkan sa'aatii 11 rafu. Waliigalatti sa'a 14 walakkaa rafu jechuudha naannoo ji'a 9. Naannoo waggaa tokko immoo guyyaa sa'a 3 rafu, halkan sa'aatii 11 rafu. Akka waliigalaatti sa'aatii 14 rafu jechuudha. Umurii naannoo waggaa tokkootti. Waggaaf ji'a 6tti immoo guyyaa sa'aatii 2 walakkaa, halkan immoo sa'aatii 11 rafu. Akka waliigalaatti naannoo sa'aatii 13 walakkaa rafu jechuudha naannoo umurii waggaa tokko. Daa'imman guyyaa rafuu yoom dhiisu jennee ilaalle giddu galeessaan daa'imman hedduun naannoo waggaa 3 dhiisu guyyaa rafu. Naannoo waggaa 3 kana guyyaa daa'imman hedduun rafanii halkan qofa sa'a 12 rafu. Akka waliigalaatti sa'a 12 rafu jechuudha umurii kanatti. Kanaafuu ji'a jalqabaa sa'a dheeraa rafuun hanga sa'a 16 hanga sa'aatii 18 rafuun noormaaliidha jechuudha. Kan maatiin gochuu qaban, kan haadholiin gochuu qaban garaagarummaa sa'a 2-3tiin yoo isaan rafanii jiraatan illee harma hoosuu miila isaanii tuttuquudhaan gurra isaanii tuttuquudhaan hirribaa dammaqsuun harma afaan kaa'uun harma hoosuu qabu jechuudha. Waan na hordoftaniif hedduu galatooma. Chaanelii kana subscribe gochuun dagatina. Yeroo gaarii.